jirumiti namni walin jibbumiti daba walitti yaadumiti sigale so inni tokko farratti ati uf arragaagga'i tasgabba'i abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu amma dhuftee deebii hin kenniniif yoo wandimminat mikirno shira sitti shiruun kee nagubuu dhabee osoo hin ta'ini Sheekh Kamaali miti abbaa Sheekh Kamaal haa ta'u sigale deebii namaa hin deebisina tokko inni lammataa mootu namni yoo akka ta'u dhabe akka hin taane ta'a Sheekh Kamaal anything abbaan fedhe gaafa nu tiktaakii banatu itti bohaaruu banataa yeroo ajandaan dhibe akkuma kiyya geemii taphataa turanii viidiyoo waraabanii sirbaa turanii laayikiin gizee dhabamu koo Sheekh Kamaal dhufee sirbaa ture nama ajandaa barbaadu halkanii guyyaa hooma kana akka ati iftee haasoftuuf yoo godhan malee isumaa kana kaabaa jalatti sirbe jedhanii namni meeqa ajjeefamuu qaba waraanamuu qaba jedhanii makiinaa keessa taa'ee boo'ee biyyuma itti nama waraanuu danda'an keessatti isa mataa isaa namitti isa bal'aa irraa kaasee jiru namni nama ajjeesu hin jiru biyyi seera qaba boleessa kiyya miira keessaa bahi bakka namatti hin kennin sirratti duulaa jiranii argaa jirra si arrabsaa jiranii argaa jirra mee anamma halkanii guyyaa na arrabsan guyyaa tokko dhiyeenya kanafa anaa deebii namaa deebisu argite hiriyyaa keeti miti barumsan furattu hoomnummaan dhufe xiqqaan dhufe yoo suuraa kee galabbate yoo dhuftee deebii namni ajandaa barbaada miskiina meeqa ka si jaalatutu asirratti dhaga'ee gizee na ajjeesu deema jedha sagalee dhageettu halkan maraata nama dhugaadhoon irraa si jaalatu qabda akkuma kasi jibbu qabdu namoota si jaalatanii yaadi fira qabda fira keetti yaadi maatii keetti yaadi ummata si jaalatu yaadi maa arrafamteen hin jaaladhan yoo namni naman hiraarsin warra si jaalatu hiraarsin isa dhugaa rabbi dogoggoruu malta ilmoo namaatiin dogoggorta sheekota jira kullu bani aadama khaxaa'un badii qabaachuu qabda namni waadaa lagu hin dogoggora bakka si dheegan yoo si dhaban namni si komachuu keessa taree si arrabsa waan si abdatuuf si gale geemii wayii ijoollee yoo taphattu arrafamaa jirti siimi anuu arrafamaa jira maaliif kayritti hikkadhu waan si jaalataniif waan si abdataniif ilillii walii guurtee leenca kennaa waan jirtuuf akkamitti osoo inni achiiru mo'atameef si arrabsan osoo ati nama waan qabne nama dandeettii hin qabne taate maaltu maqaa kee kaasa maa ijoollee tiktookii nama hunda qaba maa maqaan nama biraan kaane ati maaliif yeroo hunda maqaan kiyya kun ka'aa jettee uf gaafachuu qabda ana akkasitti uf gaafadhee deebi'u dengada gizee abbaan abdii mo'atamu arrafamaa ture booda dhaqee geemii taphadhee ta keessaa qabu isaa kennee fixee taphadhee gizee achi shaqqalee dhufe isarra seenee warra na arrabsu kana hundi isaa na afaarsan jedheen sirraa eegale namni 4,000 na afaarseen leenca kenneef garaana nyaata na dalaal kama na suuraa na galabbaxanii na arrabsaa turan gizee alleenca sii kenna hundi na afaarseen na arrabsaa turan na afaarsaa turan kana jechuun maal jechuun bakka si abdatanii waan ummanni obboleessoo miliyeenara siseeya kanaaf si komata ati yaada ummata keetii kana qara obboleessa rabbii waan birrii bakka keetu dhabde siseeya si galee shariyaa dhiyoo jala jiraatanatti bilbilaa silkii tokko harkaa qaba kanaaf ani abooshee kanatti bilbilaa rabbi jedha kanaaf anamma akka nama si wajji nyaatee tokkotti wanni an sitti himu wantoota namni jedhan kana keessa dogoggorri ati qabdu jira for example fakkeenyaaf yeroo gargaarsi hawaasaa tokko ka'u ati karaa gabaabsuuf dogoggorri jiru maali amma namoonni wani ragaa godhatan inni dogoggorri jiru inni yeroo gargaarsi hawaasaa tokko amma dheengadda ture akka namni hundi akkaawuntii argatuuf yoo haysiin jedhan akka akkaawuntiin deebuuf goote suni ismaartii ta'uudha fagaachuudha garuu karaa gabaabaa namni ittiin ummata gargaaru inni waa dabsuu barbaadu maalitti niyyata waan san karaa qaxxaamuraatiin biizinasa mataa ofii gargaarsa godhatee
أنا كما تاكي يات إبران الرياكة تقافت يو تقافت غرغري سرد ديما جروف أتلي كده واجدتو في مثلا فيديو كي يندلين شيران الرشيرة موان جتوفي نشكت تاجره إبرة تدوله إبرة كغرغارة ما جرو أمة بورناتي لكوف مبارك مالف برباج سيرن إبرة تدوله قفت إبرة هاجزما وي تساولون تاني ولتي أرى جدت يجو وانتي برباج سيفي نانجر لا لا نو قاعدين تو إن كومنت ميالا كوزو كفر عليه تدوله بره بر ميجا توك إيكو تو نانجر دكيجا توك أكاونتي باي wani Ibrahim na majala duba tunjiru directly de biya directly page ke na hundi wan de bufin be kamera ka directly online na ma online de bu akal sanan I am so sorry mubarak tini mini jere njechu di fama jere screenshot go adda iter ke bar di tini mini shakkiti furata fi jere amma namni dubbi jallisu barbadu kara itti sida barbadu kawanu banne wan san sarraga godat ati akka ketitti kara namnu dittin accounti argatuf god so anama gababu matti gara laafoo leeni riyyama kee ture gaddaa walaloo sii godhaa ture sheek kamaalillee akkasi mucaan amma as jiru hamdiin kufaantillee akkasi warri sirra duulu kun hundi isaa akkasi hundi isaanii akkasi si galee waan gootu dhibbaan dhibba waan tokko biyya kanatti akka namni tiisa bal'aa namarraa hin kaafne hin beeku ka bal'aa tiisa namarraa kaase akka hudduu harree seenu hin beektu Jota mi dachi tu bachit no baisa tu se Jesu randa mal gota to ki korata hasan indiftu to baka thank you Asli David Davidson kana boda David Davidson amfita der Allah thank you kara ke tu Daqiiqaa Ali Asli yoo dhugaa dubbatu arraan argee Mas Davis akka tasgabbee dubbatu arraan argee galatoomees waan dhugaa dubbate oomaan an qabu Mubarak dhugaa dubbatu ani reefu sana mana baneen Mubarakin mana Kamaalin ture yoo irraa qabaate Oromummaa namni namaan kanu namni nama raasii fudhachuu danda'u Oromummaan hojii ati hojjettuutu sabboonummaadhaan sifadhu kanarraa dubbii gabaabsee wanni dubbachuu barbaadeef rakkinuma isarraa qabdu mana namaa tokko dhaquu isa bira dhaqu naan jedhe yoo isarraa rakkina qabdu taate mana kiyyattiif ni amantaa yes mana dhufee ture seeku idittee ijoolleen asirratti nakkisin jechuu turanii ana cufeetiin dhufe listen Mubarak Oromoo biratti gizee namni tokko mataa ol qabate dhugaa dubbachuudhaan mataa gubbaa gadha'uun amanuma keenya akkasitti beekuun barbaachisaadha. Qoonni ati uummata Oromoo biraa qabdu wallaahi laazim hin dhumu. Keessattuu Harargee biraa qoonni ati qabdu, Boorana biraa qoonni ati qabdu deebi'een dhufu Wallagga biraa. Listen uummanni tultullaan amma walii gad odeessan kuni haa odeessanii rakkina hin qabu. Garuu ammoo wanni inni jiru akkuma asirree bultaa dhugaa dubbate sanitti dhugaan sinjaa biyya sanan ture bara biyya sanin ture abbaan fedhe waan takkas hin godhu dhugaa rabbii namni takka jechuudha garuu asirratti waan hojjette irratti jalaa balleessuu wanta ta'uu deebisaa ati namaa deebistuutu waan ati hojjette tan hunda biyya laaqaa jechuudha kanaaf ummataaf deebisaa si kannini yaada kee itti fufi waan hojjettu itti fufi dhugaa siif maami saabban kee jedhu saabban kee kaasoo jiran hundi isaanii guddaan garuu mana isaaniitti nama akkuma ajjuuzaatti dhufee Mubarak sintee Mubarak maarree ijoo kana buloog godhan baxalash walidda wallee buloog mana hundaa jechuudha maaliif ni beekne nama san hundaa kanaaf akka ilma Oromootti waliin isin jedhu dubbumaa ammoo baleessa keenya asliin dubbate akka dhugaatti Kamaalis waan isitti hojjete ajandaa maarree waan fedhe haasa'u das mara garuu hojii teetti fufi namni badii qabeechuudhaa miti badii teetis ni jirra sitti himna nama si qeeqinsi bareedaadha by the way garuu asitti qees Oromummaa sirraa fuudhu maal sirraa fuudhu isaan sana osoo hin ta'in warra si bira jiru warra si dinqisiifatu kasi jaalatu si godha jechuu kanaaf jalatti wiikinasii jalaatu qabee wiikinasii isaanii rakkinan qabu wiikinasiin isaanii haatu qabu boru sarraas
Kanaafuu akkasitti itti fufii abbaan fedhe waan takkaas hin godhu uummata Oromootiif hojjettee uummata Oromoo bira dhaabbattee kanaaf feetu salphee ta'e feetu abbaa fedhe homaan taane dhugaa siif himu Amaarri yoo dhufee Oromoodhaaf hojjete I believe it wallahi laazim ittiin amana maaliifi ni hojjeteef Abiy Ahmed kakalee nu nyaachaa ture arraan tana yoo uummata Oromootiif gabbee hojjete biraan dhaabbata taasise annama Oromoo bira dhaabbatu bira hin dhaabbata kuni siyaasaas miti amantaa waan takkaas miti kuni dhugaa Oromooti jechuudha namni Oromoodhaaf hojjete kabaja qaba yoomiyyuu san akkasitti haa hubannu uummanni asiif achi deddeemu kuni ajandaa sanaa oofu foto viidiyoo liisitti erganiitti illee mataa sirrabbashin itti dhiisi viidiyoo hundaa'u hojii itti fufii uummata dinqisiifattoota kee wajjin itti fufii the first time waanin dubbadhu hundaa'u dubbadhu silaa inni dhufee rakkinuma kee rakkinumaan mubaarak irraa qabu kanaa jeesitti dubbatu otuun arkee baay'ee bareedaa ture sanumaan yaadee ture mana kiyyattis sanumaan yaadee ture eega dubbiin dila kana deemtee maal goote ani duraanis munguddoos miti maades miti garuu immoo akka ilma Oromoo tokkotti natti dhaga'ame sanumaan dubbachuu dhufe dhiisi firraayin sinjaa hedduu galatoomii waa'ee kanaa irra booda akka kaastullee hin barbaadu wallahi abbaan fedhe haa dhufu. Lakki anuun kaasu hamdi kiyya dubbii kana hunda wanni kaasee wanni isinii galu hunda keessaniyyuu namoonni 2,500 wanni dubbii kana hunda guddisee kanaan ga'e eda gara laafooni suuraa kiyya gaddeebisee wallahi dhaga'ee akka naman dhageenye intalli tokko Dubaayin keessatti ilmoo wajjin bakkeetti gatanteennaan maallaqa walitti qabaa fi turan Ameerikaatti jechuudha namootatti hime walitti qabee fi maallaqa sana gara Dubaayitti ergisiisuudha keessa waliin haasaarra nagaattan beeka mucaan keessaan nanasee kee irra keessaan immoo suuraa kiyya gaddeebisa wallahi otuman beekuun hin gaafadhu an keessa yeroo itti dubbadhu maallaqichi keessa jira agami maal yeroo waliin jedhu waan tokko hin gaafadhus itti sinaasa'u calliseetuman suuraa komaa gaddeebite hin jedheenan suuraa haadha manaa gaddeebisee daddafee suuraa haadha manaa kooti gaddeebise maaliif haadha manaa koo xiqqeeffanti eenyunuu jaartii isaa irratti eenyu dhalluma jedha suuraa haadha manaa kootii naa kaasisaa jedheen dubbadhe dhaqanii maanguddummaa godhani kaasi jedhanii dhiisanii akka waan gara laafoon halkan edaa qofa naa arrabseetti dhaqanii maanguddummaa dubbatanii maanguddummaan barbaadne nama akkanaati hojii maanguddummaan barbaadu hadhas boris maanguddummaan barbaaduan nama ni madde malee namni akkamitti maanguddummaa naa dubbadhaan jenneen suuraa haadha manaa kootii ol naa deebisiisaa jedhe dhaqanii ol deebisiisanii kaanii maanguddummaa jedhani tolen jedhe an jaran saalfachiifne sigale jaran saalfachiifne yoo akka Oromootti narra dadhablani mucaan kun kutaan qabu gosan qabu naa himaan jedhe bor namni irraa lolu hin jiru jedheen dubbadhe sana booda jarrisiisoo qabanii sa'a 2 moo sa'aatii 3 ol dubbatamee badii tokko dhabame badiin jiru maali giiftaroonni Oromoo giiftii naa kennu kanu wanni namni irraa hubate giiftaroonni Oromoo giiftii maaliif naa kennudha dhugaanni malaan dhageessa giiftaroonni Oromoo maal jedhe xaba abbaa abdii xaba beellamaa leenca 2 tunaa kennee achumaan deeme xaba leenca 3 abbaa abdiitii kenne xaba beellamaa xabate sana injifate moo hin injifanni lakki namni kuchi dhaqee dhufeera toophii irra yuusii taa'eera balleessite jennaan hin fudhu badii jedhe namni giiftaroota Oromoo ijaarratee Afrikaa qabu Mubaarak Musammaati. Mube. Yeroo inni taphatu bakka waan ta'e milikkita wayii agarsiisa dhufanii injifachiisu. Bakka ani giiftaroota Oromoo yaani bakka. Mee mube durallee dubbattee turte. Walumaa galatti waan tokko namni tadhaa abuyaayaa koo. Walumaa galatti balleessitee jedhame. Sa'atii 3 maanguddoo achirra ta'anii dubbatan kabaja dhabee qelee seeraa jedhama kutee jechuudha. Maatii galchiin kana booda jedhan maanguddoon sun dhagaa jiru odaa kiyya. Kana booda maanguddummaa keessan qabneerra nama dabalannee isinii dubbanna jettani nama isin tuffatee chaartara dhiitee deeme jechuudha. Tole jedheen akka gowwaa ta'aa bule isinii wajjin kabaja keessaniif nama qooda isinii hin qabne qooda kennitanii jettan hadda mana kamaa dallaa galee waan inni dubbate viidiyoodhaan ragaa qaba jechuudha. Ayyee nutti maddattan sinitti madde mee maal naa gootu maal narraa gootu
namni tokko gadi ba'ee Oromoo akka Oromoo arrabsee jennaan riippoortii kun arraba Oromoo akka sabaatti arrabsee jennaan riippoortii goone jettanii wal ijaartan adda immoo ana na balleessuudha nama mari'atu nama wal ijaaree deemu jiru nama maqaana xurreessaa jiru baay'isawee anan miidhanu sinigalee maqaana balleessuun anan miidhanu namootuma akka jaraa biratti fakkeessanii sinigalee namootuma akka jaraa biratti fakkeessanii namoonni akka jaraa silaa maal nama gargaaraa miti nama fudhadhee akka inni gargaaramne dhiibbaa gochuu yoo waan akkasii taate malee waa tokko anarraa wanni jarri hidhisan hin jiru sinigalee namni tokko maanguddummaa nama dhiitee deeme badiin itti murame lakkii si eebbifnee sin geggeessu na eebbisaa na geggeessaa sin geggeessu ammas yoo kana booddee dubbate nu gaafattanaan jettan miti maanguddoonni edhaa maqaa keessan isinan beeka ummanni sin dhaga'aa ture isinumaa walitti qabee gara laafaa wajjin himadhe amma gaa nu himadhu jettan edha waan ta'e jechuudha yoon milka qabaadhe yoon seera qabaadhe nu himadhu jettani isin himadhe adda gara laafaa mana Kamal Abdallaatti mana shirkaasaatti mana warra na ajjeesuu walii galetti dhaqee na arrabsaa ture tokko mana balatee na arrabsaa ture lama egaa erga nu himadhu jettanii isin himadhe dhume kanas gabaabaadha kana booddee ammas maanguddummaa hin barbaaduwan yeroon qabu nama kaleen lama jalaa fiil ta'ee ammumayyuu nama kaleen lama jalaa fiil ta'ee sagalee ta'uu dhufeetanii ummanni eda nu dhageessisi waan jirtu jennaan dhageessisuudhaa dirqame malee warra jaalatanuti aandantaa namaan qabu nama sin sodaadhu biyya kana keessatti akkuma asii jedhee namni nama ajjeese of ajjeese namni nama ajjeesu hin fudhuan gixxim wal ajjeesa gixxim wal garuu ajjeesee asin ba'u achin ba'u yoo gara masriitiin waan akkanaa hojjete masriin oolteen bultu guyyaa lama geessu nutu ajjeeseetti ba'u nama meeqa argine namni namatti ergee waraansisee lammii biyya kanaatiin abalunne erge jedhe an gurra kootiin ija kootiin argee maanguddummaa san dubbadheen jira nama keenyatti erge saamsise warra kabalchiise mana keessatti hedduu argine hin godhama inni kuni rabbi qabna kanaaf rabbi qabaa rabbii kootu nan ajjeesa hin balleessina hin ajjeesifna akka jarri jedhan na dhageessi alhamdulillah rabbil alamin sanuu mana jaraa keessatti ammas eegicha rabbiitiin deema eegichi namaa nan barbaachisu kan rabbii kootii nagaha garuu quba qabaachuun gaarii yoo namni ajjeefamu Jibti keessatti hin jeenna Ameerikaa keessatti gixxeen godhamee ajjeefamaa jira biyya sekuriitii lafti isaa kaameeraa samiin kaameeraa qilleensi isaa kaameeraa keessatti illim godhamee ajjeefamaa ilmi namaa hin qabama garuu akkuma sanaasis biyyi kun biyya qaroomte namni nama ajjeese hin ba'u mandaratu qabama namoota shakkamantu seera jala oola eenyuun lolaa ture eenyuun wal jibbaa jedhama hin funaanama hundinuu eenyuuti walitti bu'aa ture dalagaan isaa maali miidiyaadha namoonni inni walitti bu'u eenyuun jedhamee hin funaanama hin ba'a hin dhokotu malee dhiigni nama akka biyya keenya keessatti dhiigni Hacaaluu Hundeessaa dhokfame sana dhokotee nafu dhiigni nama sareeyyuu yoo jedhu nama dhiisaati dhiigni sareetu dhokotee hafan jedhu biyya kanatti. Mubee waan kana durallee haasawaa turte bar. Mubee kana durallee haasawaa turte waan kana dhageeffataa turre jalqaba gisee ati. Kanaa jennaan an amma dubbachuu barbaadu fixadhee quba qabaadha waa hundayyuu Oromoon quba naafa qabaatu kana jaallattan isin burjaajessuutu hin taane isin dhageessisuun nu fe'an quba naa qabaadha haga ajjeechaatti badii maalii qaba gara laafoo jennaan badii tokko irraa dhabee maanguddoon narraa dhabee haqa naa kennee jireedha hin sodaadhu hattuu wallahi wabillahi alkarim nama 2,200 jira wallahi yoo lubbuun koo afaaniin yookiin immoo miilaan na baate asii miti asiin hin qalama birrii shamarranii warri nyaattan deebisaa birrii shamarranii warri nyaattan miti hundi isaanii miti maqaa hawaalaa dubartiin kabajamtuudha dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha dubartiin haadha manaati jennee wajjin jiraataa jira maallaqa dubartootaa warri maqaa hawaalaatiin nyaattan wallahi inuman dubbadha hadhas boris iftaanis dubbataan du'a dhagahaa quba qabaadha diqqoo boodatti na deebisu hin kajeelina eeyyee Hamza obboleessa koo
bilbilli kee cufaa ta'uudhaan atuu dubbatti bilbilli kee cufaa ta'uudhaan wanni dogoggorri uumamte dhiifama siin jedhe atuu hayyuudha gadi baateen dubbanne si fakkeessanii warra dubbatanu ergaanaa kaa'e piliis Hamza na fakkaatanii naa seenaa jedhe si fakkaatanii amma waan barbaadan dhabanii Hamzaa teenya soba nan beekaa waan ittiin na tuqan dhabaniitu Hamzaan ilma dhiiraati namni wal ajjeesee iyyuu dhiifama waliin jedha hubanne maanguddummaan mana harootti dubbatame cufameera Hamzaan guyyaa tokko naa dubbadhaan jenne I am sure hin jedhus hin jennes wanni jarri qabatan tokko isa Hamzaa kiyya sitti balleesse dhiifama waliin jenne umuranne sidii galee kanaaf yaada alaala ummanni kun maal godhaana beektu rabbii koo dhageessanii rabbii koo haqa koo baasuuf waan kana fide maaliif jedha na qulqullees namni mee kanatti ijaaramtee anqofti ijaaramee anqofti la nama 800 hattuu 900 hattuun jedha hattuutu hin ta'in indoo maal jedhinaan jedhanii waraabee laandi waraabeessa 940 ga'ee jira kan himannaan irratti baname amma wanaatti birrii miiliyoon sababa malee shamarran nyaataman birrii miiliyoona kulola kun hundi hattuudha birrii miiliyoona 1.9 deebi'ee jira kaan immoo akkuma edda dhagaa turtan obboleessi keenya finfinneedha kalee miiccatu sun hindii deemaa jiru kun yeroon gargaarsa isaaf gaafadhu shamarruma hadhaan dubbataa ruftu ol galtee mubaarik galatoomi mana kee jalatti na argee nani matini naan jedhee birrii 45 goon haa galchee abboo waan ajaa'ibaa eegaltee dubbadhu waan kanaa jettee birrii 5,000 sirraa kafalee jette birrii siidhaa deebi'arraa bari biran geenyaan tun dhaqee biran ga'iniin birrii 5,000 sirraan kafalee birriin 5,000 ofirraan kafalee 10,000 adda eessaa bitti birrii katamtirraa deebi'arraa kenniti warri birriin keessan miiliyoona 1.9 isinii deebi'e gochaa obboleettiin keenya hojjetti sana naa hojjechuu keessan nan barbaada hattuu saaxiluun itti fufa hattuun gosan qabdu kutaan qabdu warri hattuurra dhaqee immoo eenyunni hattuurraa falmaa jiru isa jedhu oromoon tingi godha ana hojii kooti abbaa murtii maaltu na godha keessa teenya laalla toliis namoonni guguddaan saudii keessa jirtan gadi baatanii utaalaa jirtan keessaan ergaasinii kaayera adaraa ergaasinii kaayera gassi baasuun sodaanne mataa kee gad deebisee nu gassi baasa poliis maallaqa sana deebisa kanuma lamatan dhaabula adaraa waatsaappii keessan irra seenaa mesenjera keessan irra seenaati ergaa isinii kaa'ee ilaala guruppii isinii ijaaramee jira intalaa wajjin guruppii sanarra seenaati intalaa wajjin waliin haasa'a maallaqicha deebisa adaraa keessan gadi baatanii foccoruuf iyyuun faayidaa isinii qabu deebisaa maallaqicha kun kaayyoo ana irratti duudha qabatila siyaada keessa jennadha garoo tokko kan dadee gabbuha abu yahyaan itti afufanii lisimu beeko la abu yahyaan dhokotanii jiru koyaa sabaanu Koi. jira jeesuun jalaa callisuudha jaanii Sagaleen hin dhagamaami sagalee. Inna gaama abu yahyaan Sagaleen hin dhagamaami. يعني بسم الله الرحمن الرحيم نستعين على امور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بكم وجدت تلتي شيطان كان توبت من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتيجه لين رومودا يرو سلا جبانه افوت ديبنوتي غديبنه كجوله كيسا تانه dubartii abbaa manaan qabne qe'ee abbaa manaan qabne taane yeroo walitti hojju keessa geennee jirra jechuudha. Nauma tokko doomaa dirmaa ijoollee nuun jedhu dhabuu keenyatti baay'ee saarfadheera. Kaachi garagalee gara laafoo eenyu maalii jedhee kanaaf harka dha'ullee numa. Kaas deebi'ee mubaarakiifis harka dha'ullee numa. Gadhaabbannee kallattii tokkorra gadhaabbannee namni gartee gasii immoo doomaa dirmaa ijoollee jedhu dhabuu keenyatti baay'ee gaddaan seenuun barbaada. Haqiiqatti dhugaa dubbatu wanni kun urga deemuu jambaree guyyaa 3 moo 4 lakkoofsiisee jara kana tooba dhabannee jirra salphannee jirra jara nuti amma booda
booda gaafa hin baaf namni bakka nama araarsin geenne bakka nama walitti finnee nama kana hunda isaanii qeerroo sagalii sangaa lafaa kaasuun dadhabne ka keessa gad harkisu jira jedhe dhugaa dubbatuudhaaf waldhabbii haganaa kana deemu keessatti ka bakka lama dhaabatee nama kana walitti diraa jiru jiraachuun isaa shakkii malee kanatti nyaadhaa dhuga kana keessaa baya namni ollole nama lama nama sadii nama lama sadii kana keessa Mubaarak hiriyaa qaba yoo hiriyaa kama Mubaarak balleessee jiraate doomi dirmi yoo gara laafoo balleesse doomi dirmi yoo Kamal balleesse doomi dirmi nama jedhu dhabne amma dubbiin kun deemee hawaasa bal'aa nama 2,000 irratti mataa wal dhukkubsuun baay'ee na saalfachiise akka nama tokkootitti baay'ee na dhagaame ammallee ani gabaabsa dubbii namni dubbiin kun isin ilaallatu namni dubbii kana dhugaadhaan dubbatuudhaaf yookaan dippeesti gootanii keessa gadi bootanii garaa dhooftanii dubbatuu barbaadan dubbii kana fita rabbi waan godhini hedduu kana keessa namni tokko osoo akka hin beekamne waa tahe booda wanni inni jedhe kun haga addaan bayuuf nama waliin buusa kadha gara laafoo qabullee gaafsan obbobboo ganda kenna tuqaa jechuudha ka gara gartee kasi Mubaarak qabullee odoo Mubaarak waa ta'e akkasi jechuudha kanaafu waan kana gadi buutanii addaa bor keessatti dhaamsuu danda'uudha qabnu hin dhaamsinallee izni rabbiitiin nuti ummanni Oromoo nama gumaa namaa fixu nama gumaa namaallee fixatuu beekullee kennallee fixatuu beeku kun waan jarri wal dhabeef eega dhabame galga ganamaa dubbataa turan gurbaa akkasitti gartee gasii nama dubbataa fi tura san gabbayanii jaarsonni sun gurbaa kana gartee akkana dadhabne uunno Oromoon lafan nama gayaa jira rakkoon isaa kana jedhanii odoo yoo san ibsa irra kennanii Mubaarakiin amma booda yoo kaaftee waan kana dubbatte kuunnoo gartee gasii ofii of xiqqeessite waan si godhu qabu jedhee osoo biraa galanii achi garagalee deemee mana namaatti deebi'ee Mubaarakiin arrabsu ture jechuudha. Kanaaftuu ammallee anka jechuu barbaade Mubaarak baay'ee gartee gasii immoo hin dheebotin baay'ee dhiphatinillee baay'ee haguma xiqqoo takka waa takka garaa keessallee sin bahin akkasii jechuu barbaade jechuudha. Maaliifi hawaasa bal'aa qabda anarraa kaasi namni si jaalata Oromoof jaladda Oromoof hojjetaa jirta nama adda sirra lixanii haadha manaa kee mataa gad deebisuun kun salphinna isaaniiti salphinna dubartii of jalaa qabuuti malee nama dubartii of jalaati qabuuti malee dubartii teessalphine dubartii nama hundaa salphise jechuudha. Kanaaf anammallee ka jechuu barbaade dubbii kana haalaallu hagartee gas immoo irra deebine nasrillee dhufee jira namni hedduun dhuftanii jirtan dubbii kan haa jedha dubbiin kun deemee on dhaabanne ta'e kama ka Mubaarakasi dubbatu kun illee mana hagana irratti banee maqaa kenna kaase jiran achiillee yoona dubbataa jiran jechuudha nutu azira malee isaan illee yoona achii dubbataa jiran yoona mataan Mubaarakii gad deebee dubbataa jira jechuudha nuti seeraan dubbataa jirraami achi mataa gad deebisanii dubbatan jechuudha. Kanaaf gama lamaan dhaabannee dhagaa waliin daddarbuu dhiifnee osoo dubbii kana dhugaadhaan Mubaarakillee jaarsummaa dhiisaa jedhee kagartee gas immoo raasatti ofirraa dhiibu kana dhiise namni wal dhabuun duruu jira araaramuulleen duruu jira. Nuti ilmaan mammaaksaa kan taane Oromoo nuti ilmaan gartee gas immoo Oromoon online irraa wal fixxi nuun jedhanii kanaa olin maqaan nubbayaa jira waan ta'eef waan kana dhaaba waan kana hin dhaabna waan kana dhaabuu keessatti illee isinillee qulqullinnaan hojjedha warri wal dhabdanillee ani akka nama tokkootitti Kamaaliin maqaa gartee Mubaarakiitiif wal dhabnee turre maqaa Kamaalii kaafte taanaan maqaa Mubaarakii kaafte taanaan wallahi anaaf sitti waliin dhufa jedhee guyyaa lama dura wallahi amma booda deebi'een dubbadhu naan jedhe Mubaarakiin barreessee fi ture dhimma kana keessaan laala jedhee Mubaarakii dhatte taanaan wareegama kafalamuu qabu dura natu kafala Mubaarakii irraa dhaabadhu Mubaarakumaa sin goone maqaa kee hin kaafne yoo si kaaseetiin hin jedhe ana Mubaarakii illee itti gaafatum sillee kan itti gaafatamu jedhee ture shinaan jedhe haga siyaas deebi'ee waan tokko tokkoof mashguula ta'ee ka'ee deebi'ee dubbatu tahe
san walit dhufnee adeemsa keessa arguu dandeenya waan ta'eef waa'ee gartee egasii Kamaalii bifa kanaan dubbadhee ture guyyaa lama dura. Mubaarakiin immoo bilbila isaa qacarraa taheen qabanne keessaan barreessee fi takaatika isaa irra barreessee fi ture naan deebifne Mubaarak hedduu kana addaan turree jira. Warri gartee egasii immoo bicaa kanaan ma'eennu kaamma Mubaarakiin arrabsa jettan kaara manaa gaddeebise kana isallee namni itti dhiyaatan gara laafuun isallee namni itti dhiyaatan keessaan lolaanii keessaan waliif findee jara kana kaleessa akkuma asliin jedhe warruma harkaa wal nyaatu warruma gartee waliin bakka tokko oolu warra bakka tokko gartee egasii immoo taa'ee waliin taphataa oolu hiriyyama tokko wamaa waliin miidhan wamaa wal gartee egasii immoo hin arrabsan harreen dhiittee ilkaan waliin cabsitu jedhanii jaruma dirra tokkootti wal arrabsa jechuudha. Ka haadha manaa lixan kanatu eebi malee kanatu salphinna malee yoo Mubaarakis gara laafoon arrabse yoo gara laafoollee Mubaarakiin arrabse ijoollee dirra tokkooti. Manguddoo wahiin arrabsine garuu namni tokko karaa seeraatiin alatti arrafamuun dogongora. Eenyus ta'e bicaa xiqqaallee daa'ima xiqqaanu keessaa gadhaanaallee taanaan namni tokko seeraan alatti yakka tokkoon malee arrafamuun dogongora guddaadha. Ammas taanaan dogongora guddaadha. Namni akkasii of sirreessi. Kanaaf waan akkasii san karaa keessaan osoo waan kana sirra dubbatuu baannee taasgabboofne namni haga muraasaa nama itti goone gara laafos Kamaalis dhibdeen kee maali jenneeni achitti wani tokko odoo irra murtaa'e waan jedhu qabaa. Horaa bulaa deebana dubbii babal'ataa jiru kana haa dhaabnu. Hin dhaabnallee akka dhaabnullee abdii qaba. Inshallah namni hayyuu baay'ee qabna kana itti mannee walitti akka araaraman jechuu gartee egasii immoo yaada qaba. Horaa bulaa deebana ani isinii dhiise. Mubaarak immoo amaana rabbiiti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانة ربي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يحيى إذا نسري لنا وما جنا نسري تشير قدام إذا دبا مي بقدو في أبو يحيى دبين كاري تنجتني إذا نبيسانة كجيسا مانغودو أنجريرا سي بيمنسي كجيس تلو كنا بودة ستيمبو يو ستيمبو إنه همت نجدا نيرو كونو همت ده أكوان جرينا رابساني تجولا دي بمانا ولادي همت ده بدينا لا بني بدي سير كمال جيتك يا فلاتين يا لا ولين بالبلان كولين اللي نكابنو أستاذ أبو يحيى إلى كمالي سري تكالي ساعتو كولو لينكان دينغاتا كسبيرا بيت نينجده هكا سبيرا مانا كيتي باي سري وليكال والله ودو أجل جراته وان سلا نمني ولين جدو قوتو ولين جنة نرافو نتكرم تقولي تدوبا دبتو فين اللي أزرات اللي بانا والله أما بودا هندو بدو كونو أنيب سكنا يونان جريرو سكيسة تبقى وان مبارك هندو